እሺ ገለኔ waaqayyo dhaafatu guyyaa har'aa keessumaa jabaa tokko qabannee jirra. Keessumaa keenya kanaa wal barraa maqaa keessan eessatti dhalattanii haalli maatii keessanii maal fakkaata kan jedhu gabaabsitanii nu kaastu. Raanusee waaqayyo galata guddaa haa ta'u. Kan kumaammal garuu waaqni lama tumitti sirriitaa laanu amma jiraachaa jiru hiyyummaadha. Maatiin koo maatii amantaa musliima hordofu keessaa dhaladhee sunan waaqa. Haala maatii keessanii ijoollee meeqa qabdu kan jedhuutu nu kaastanii achumarraa. Ani haadha manaa tokkoon qaba. Ijoollee sadii qaba. Durba lamaa fi shaadhiirraa tokko. Eshi fadha Wangeelawii Mahammad utuu gooftaan fudhatiin jireenya akkamii dabarsitanii keessumaa amantaa biraa keessaa dhuftanii wangeela Kiristoos kana balaaleffachuu irraas haa ta'u akka itti isin ilaalaa turtan amantii kana maal fakkaata? Jireenya keessan utuu gooftaan fudhatee fuulduraanuu ibsaa. Jireenyi galii gooftaan sun amanii dura ture akkuma nama wanta musliimaa maatii keessatti hordofutti sunummaa koorraa kaasee wanta amantaan sun nurraa barbaadu hunduma isaa gochaa jiru jiraachaa nama ta'e jechuudha. Seera amantaan sun nama barbaadu hunduma isaa gochaa jira. Kanarra jiru Mee maal wanta amantaan sun namarraa barbaadu utuu ibsanii jedhanii xiqqoo ishee. Amantaan sun seera mataa isaa qaba. Seerri mataa isaa namarraa barbaadu amantaan sun barbaadu toora galaadha. Toora galaa fakkeenyaaf solaatiin barbaada. Wanta amantaan sun barbaadu seericha jechuudha. Ji'a soowwan barbaada. Waggaatti ji'a tokko zakaan barbaada. Wanta inni barbaadu gochaa kanuma amantaa sana iddoo. Amantaa Protestaantii kana yeroo dhageessanii basan maal isinitti dhaga'ama? Naannoo jirutti amantaan kun kiristaanummaa kun nama lama sadiitu shawaa baay'eechi galan jiru. Isaan ortodoksiidha. Kan isaan hordofan jechuudha. Isaan kun kaabira guddaa ture. Naannoo jiru hundumtuu guddaa xinnaa kaasee inni jiru hundumtuu walumaa galli isaa amantaa musliimaa saba hordofu waan ta'eef. Kanatti ture kiristaanaa kana beekamaa warra amaaraa isa jedhamutti ilaalla malee akka amantaatti ilaalla jechuudha. Akkamitti gara gooftaatti dhufte? Ani gara gooftaa kananii gooftaan gara koo dhufe isa jedhu natti ture. Akkamitti gara Jimmaa dhufte jedhamee isa wayya. Akkamitti gara Jimmaa dhufe obboleessa boolus tulluu darbuu jedhu. Isatti fuudhee gara Jimmaa na fide. Amantaa musliimaa hordofu kana jechuudha. Inni fidee Jimmaa wajjin jiraachaa jirru. Akkasumatti jiraanna tokko afaan danqaadha. Afaan amaaraa kan koofurri hin dhaga'u. Inni lammaffaani afaan oromoo namni haasa'u baay'inaan hin jiru. Naa oduma jiru akkuma dhufeen amantaa musliimaa jechuun keessumaa gochaa ture. Masjidii galma deemaa salaata nan galaa. Yeroo isaa eegeetuma eegaa jiru qaamni tasaa kubbaa ture kubbaa irraa ijoollummaa kubbaa laala yaaladha jechuudha. Akkuma jiru buufata kubbaa istaadiyoomii isa jedhamu jechuudha. Dirree kubbaa miilaa achitti taa'aa jiru ilillee dhagaye.
illee waldaa yoo ta'an jedhamu tokko jira naannoo sanii isaan dhaga'e achumaa kan inni gaafa dhaqu dhiirris dubartiinis hundumti isaanii wal makanii taa'u. Walumaa galee sababa afaan hin dhageenyeef walumaa galee hin taa'e. Gaan dhaqee ilillee dhagee hin dhaqee ilillee kam ta'e waliin gaafa dubartoonni da'an lammaffaa yoo namni wal lole haati siinqee warri jedhaman kun jidduu galanii araarfatu. Kanan beeka malee. Kanaaf gaafa dhaqu kanaaf dinqiidhaa sabii dhiirri dubartii walumaa galee ta'a walumaa galee hin taa'e. Wal galee gaafa taa'u waan murteeffate tokko yoo hattuudha naan jedhanii hattuun akka naannoo sanitti dhoorgaadha waan ta'eef yookaan aada maleedha waan ta'eef isuma laalaa taa'e waan isaan godhan gochaa ture. Afaanis waan hin dhageenye. Yoo isaan gajjedhan gajjedha. Yoo isaan hojjetan hojjedha. Isaanuma laalaan taa'a. Dhuma kana keessa jiru waamichi dhufe. Jalqabaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keessanii godhattanii fudhattan kan jedhu yaadi dhufeennaan anumatu dhufe. Amma booddee irraa hattuu dhadhanii waan na qabaniif harka koo kaasuu wayyaa. Naachuu baay'ee gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu godhattee amana jechuudha. Isa immoo idilleetti hin dhattani malee namni dhugaa isin hin baadhu. Erga gooftaatti amantanii gaasii amantaa biraa keessaa dhuftanii chaalenjiin isin mudate maali yookaan immoo rakkoon isin irra ga'e maalidha? Yaadatta? Gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa jireenya gara dhumaa dhufu fi jireenya dur ture jireenya kana waliin gaafa wanti hundumtuu haara. Qooqii haara, waaqeffannaan haara, wanti hundumtuu haara. Haara sababii isitti ta'eef baay'ee adda nama godha. Lammaffaan namni ati wajjin waaqayyoon yookaan rabbii itti wajjin waaqessitu afaan qooqa biraa waan tureef qooqi sunis dhiibbaa jechuudha. Dhiibbaa inni fide sun maali? Sababa waan dhageenye sana. Kanaaf dhuma kanaan jiru gaaf tokko waa murteessa. Tokko dhuguma isaan yookaan Yesuus inni jedhamu kun waaqayyoo ta'ee arguun qaba. Maali murteessa qooqa sanii naa galu. Lama afaan ga'uudhaa sa'uu fi afaan Oromoo yeroo sana dhimma jechuudha. Afaan Oromoo kanarraan kan nama murteesse gaafa murteessu maal gochuun qaba? Mana cufachuun qaba. Jechuun mana galee taa'u qaba adda ta'e. Si arguun barbaada. Naa yeroo sanii wanti inni ta'e mana cufadheen ta'a mucaa mirga naqamtee jira iddoo isaa Bushuraa jedhama. Wajjin galla isa afaan Oromoo beeka waan ta'eef maaliin deemee hojiitti ani isa wajjin mana cufadhe gaafa mana cufadhu gaafiin koo si arguun qaba. Tokko waaqayyoo taate beekama. Lama borummoo akka booddeetti hin deebineef akkasi waaqessuuf. Sadi immoo dhugumaa erga si argee booddee jireenya koo guutuudhaan si duuka bu'uudhaaf kan jedhudha. Waan mana cufee sa'aatii lama ganama hanga sa'aatii jaatti. Sa'aatii jaa booddee jiruun nu beeka. Dhufee manneen keessa jiru ifaan guutamee bidilimsii uffadhu yookaan uffata kana fuudhee mataarraan kaa'adhee injifaman. Isa tokko maaltu kan godhe yeroo sanii ani baran hammi beeku quraan. Isa gaariidha malee kan biraa. Sababii kanaaf afaan Amaaraa dubbisuu waan hin dandeenye afaan Oromootiin macaafa qulqulluun sababa hin jirreef yookaan waan hin baranneef. Kanaaf keessattuu jiru wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 13 irraa jaalalli kana caalu hin jiru. Isa jedhu Amaarinyaa gaafa sana argaa afaan Amaaraa.
jechuudha. Fannoo sana argee booddee isa jala jaalalli lubbuu isaa dabarsee laachuu kana kan caalu jiru isa jedhu dubbise. Waan namaa reeffaa dubbise. Dubbaratee jechuudha. Mana barumsaa nagee. Waan dubbisee kan bahee namatti himne nan galee sammuu taa'ee guddamchi dabala garuu yaada. Kanaan jiru duba kanaan jiru ammas deebisee torbee isaatti balbala cufa. Balbala cufee maali kun jennaani hojii koo hojjechuu qabdaa kan jiru jechuudha. Booddeettiin deebisaa biyya oduu jiru yeroo xiqqummaa gootii attaraawii yeroo soomaa sanaa yeroo deebinu halkan deebina. Utuu salaatni achi adeemnu halkanii abjuu maal argaa dhiiga samiirraa gadi roobuun argina. Dhiigi samiirraa gadi roobu kuni wayaa koo kana qulleessa. Inni canaddeessa. Abjuu san keessa maalan jedhee dhiigi akkamitti namarra bu'ee wayaa namaa qulleessa jedhu yaada. Dhiigi namaa wayaa namaa akka qulleessa dhiigi. Samiirraa bokkaadhaan inni roobuun akkamitti qulleessa. Isa jedhu waan yaaduu fi gaafii natti uume. Gaafii kana immoo nama tokkotti yeroo sana nama qabadhe. Kunnaa dhufaa dhufe jechuudha. Ergaa manii. Gaafa naa ifaa dhufe jireenya kana jiraachuu ta'ee Yesuus guyyaa gaafa irraa addata jechuudha. Addataa dhufe jechuudha. Bulee bulee. Tuman barumsaan jalqabeen dura godhatee hin deebisuudhaaf quraana hagam karaa ture. Quraana amma namni yookaan nama jiddu galeessi tokko karaa jira. Naannoo ibsaa maal isaa? Cuusii soddoma karaa jira. Kitaaba kana Affasuu jedhamu keessatti tuttuuduu jiru gara jimmaan jechuun hiikuu jechuudha. Kitaaba buusuu jechuudha. Kana keessatti jiru dhufee gara jimmaa. Bara meeqa amantanii godhu? 92 caamsaa 25. Bara 90. Caamsaa 25 gaafa guyyaa 25. Ishii barreessee qaba. Akkamitti gara tajaajilaatti maal dhuftan? Akkamitti gara tajaajilaa dhuftan baay'ee yaadachiisa. Gara tajaajilaatti dhufuu fedhii qabu. Maaliif fedhii qabu? Haalonni dadanqan baay'ee. Tokko barumsa barata. Lammaffaa waan hin beekne hin baranne tokko akkamitti namaa ibsuu danda'a? Jedhuu dhuma yaadu ammas keessi koo guutee waan jiruuf kadhannaan gale. Kadhannaan hin kadhadhu yaa Rabbi akkasin gaddisiifne na eegi jechuudha. Amraan jiru yaa Rabbi waaqayyo jedhu hin beeku. Amma afaan Oromoo jalqabu jennu achitti hin jennu asitti jedhamu waan ta'eef nageenya. Naachumarraanii utuma kanaan jiru yaadi kun keessa guutee dhufee naani gaaf tokko mana cufadhatu jiru sa'aatii 9 irratti gaafa sa'aatii 9 tureera. Namni tokko dhufe anis wajjin jira fiingee natti laatee ga'e hin sodaate si wajjin jira deessuutti. Waan ba'ee hiriyoota warra koo naannoo san jiran haasawutti erga ka'e. Haasawutti erga ka'ee booddee namoonni kun gooftaa fudhatan namoonni nama 7 ta'an. Isaanii wajjin amantaa cimsannaa dhaqee amantii cimsannaa jalqabe. Gabatanii. Jara san keessee wajjin keenya amantii cimsannaa baranne. Achumarraani ji'a 8 barannee gara jibbaatti dhufe. Waluma duuba. Adda samii booddee waan tajaajila kottuun fuufe hojiis tuman fuufe hojii hojjechaa dhuma jedhu gaaf tokko hojii kana guutummaatti akka hojjedhu natti haasa'a. Gaafa inni natti haasa'u waan hin barbaadu. Waan hin barbaadudha
sababiin isaa hojii kanatti deemtee hojjechuudhaaf maal si barbaada? Beekumsa barbaada, waan hundumaa barbaada. Abbaa hafuuraa barbaada jechuudha. Naa hin barbaadu namni kan warra magaalaa keessa gaafa deemu seexanni ni iyyaa. Dubbatti deebi'ee waa dubbachuuf erga gaafa dubbise afaan amaaraa sana jechuudha. Dhaqee birrii 3 kafaladhee mana barumsaan gale. Naalkan galgala barachuudha. Nangalee gaafa galuu wanta na mudate tokko maa inni afaan Ingiliffaa qubee xinnaa guddaa gargar baaseera. Ani immoo beeku. Galgala teenyeerraa isheetiin tokko dhagna ta'a. Keessi tokkummaa siin ta'a jidduu isaanii ta'a. Amma qubee gargar baaseedhaan hin beeku. Ishii duraatii faqaraa turre sanii si duree akkasin godhe walakkaa dudduuba walitti funaane 10 keessa 5 argadhe. Hin beeku garuu dubbisu. Ingiliffaa jechuudha guyyaa gaafa dhaqee. Kanaaf kun mudannoo guddaadha jechuudha. Kan jalqabee mana barumsaa kanatti namoonni fayyadaman qaban. Kan jechuun ittiin dhugaa ba'a. Dhuma dhugaa ba'u seexanii jechuudha mana barumsaa keessatti. Mana barumsaa kan keessatti iyyuu hundumtuu iddoo jirtanitti taa'a. Seexanni mucaa kana keessaa ba'u isinitti galaan jedhaa. Hin taa'u hundumtuu. Jechuudha taa'u. Isaanis hin ta'a. Isaanis hin ta'a. Hin taa'u akka jechuun baay'ee keessaadha. Seexanni immoo afaan hundaa beeka. Afaan Oromoos beeka. Afaan Ingiliffaas beeka. Afaan inni hin beekne. Naafas baay'ee bahee dagaafasii cherchii ta'e jechuudha manni barumsaa. Anis jechumaanii tajaajila irratti yaalu jechuudha kan daragalee. Inni fayyuu, deemnaa hin fayyuu. Maatii 38 karaa yeroo guutuu laachifte. Dhufee ijoollee kokosiitu Dooktarii Tuujubee jedhamti. Ijoollee kokosii keessatti dhufee afaan Oromootiin amma dooktarii taate. Ishiitu fe'inoo gaggeessa. Ishiitu naa bilbile. Gaafa naa bilbiltu Dooktar Takiluu Abiraam jira yeroo isa dhufee. Ijoollee baay'ee jira taa'ee jechuudha. Bilbilaan achiin dhaqee simaanii ijoollee kokosiitti dabalame jechuudha. Achuma biraan wangeelaa deemte kan jechuudha. Waan bal'achaa dhufe. Waan bal'atu deemu hojii tajaajila keessa jira. Gara mishaariitti dhuftanii. Angalee. Lubbuu hedduu gara gooftaatti fidaniitu. Ergisii. Paasteroonni jiru. Abdullahi. Abdullahi Abbaa Booranii jedhamu paasteridha. Amma jechuudha. Baqqalaa fi Kinaa inni jedhamuun baay'eedha qaama. Yeroo dhugaatti baasan. Tajaajiltoota ta'anii. Mudannoo qabdan. Mudannoon tajaajila keessatti ta'u. Gaafa Kiristoosiin fudhattu mudannoo si qaba. Jireenya keessatti yesuus dhufuu jalqaba maaliif mootummaa kana keessa mootummaa kanatti gala. Mootummaan dukkanaa mootummaa ifaa hojii waliin qaba. Lamaan isaanii iyyuu akkasuma jalqaba jechuudha. Rakkinni achuma jalqaba. Namni Yesuus Kiristoosiin gaafa fudhannu rakkina fudhanna. Namni baay'ee rakkina fudhattu jedhanii isa miidhamu. Kiristoosuma amanuun kee rakkina sitti fida. Rakkina maalii sitti fida? Rakkina hawaasa gidduudhaa adda bahuu tokko. Haalli adda taatee ilaalamu. Sitti fida. Lammaffaani rakkina beelaa fi dheebuu fi ari'atamuu jechuudha. Namatti fida. Yesuus amanu. Kun immoo wangeela dhugaa jirudha waan ta'eef kana dandamachuuf immoo ayyaanni jira. Waaqayyo immoo nama fida. Inni guddaan ayyaanni Waaqayyo akkamitti dandamachiisee naa isa kana inni lammaffaan tajaajila keessatti manni dhaanaa
illee baay'ee argeera. Yeroo baay'ee qulqulluu jechuudha. Baay'ee du'eera ni deemanii. Kanaaf kun immoo gammachuudha. Waa'ee Kiristoos ittiin rakkina gaafa hirmaattu sitti tola. Uumaan fakkaatu. Yeroo Yesuus wangeela lallabdu kan tumamtuu fi yeroo akkasumaan arrabsamtu sitti adda. Yeroo wangeelaaf jedhanii si baatanii si tumanii jedhani qaamni keessi dhufu. Gammachuun jiru addaa, humni jiru addaa, waa'ee Yesuus baruuf immoo jaallachuun addaa cimaa deema jechuudha. Kanaaf gara naannoo dhalattaniitti deebitanii wangeela geessuudhaaf yaalle? Yaaleera waggaa 4 baranaa jechuudha amma. Akkamittiin nagee obboleettii koo na guddise waan ta'eef obboleettii sun harma hodheera obboleettii jechuudha. Sababii abbaa dhaatii hin jirre jechuudha. Innan nagee gaafa dhaquu quraana fuudheen nagee macaafa qulqulluu fuudheen nagee isaan ishee gadi godhanis immoo dur nu qarqaraasisaanis immoo dhufanii baay'ee natti tolan warri garasii baay'ee gaariidha. Akkasuma afannee dumateenya torbee tokko baranne jechuudha. Hin amanne malee namni waa jedhe nama wajjin cherchii deemanii wangeelaa dodolatte jechuudha. Nama 8 ta'anii waan uffataa harka rukutu garuu Yesuus hin amane. Anuma wajjin deemanii jechuudha. Amma macaafa bitatanii dubbisu turanii amma kana keessa ijoolleen 4 tokko Kuweetiirraa Yunus jedhama. Yunus Qaasim Adam jira Saudi Arabiyaa deemanii baay'ee Dubaay jirti. Baay'ee Amananii? hin amanne garuu fadhu malee jira. Du'aa eeguudha. Fagoon jiran jechuun waaqayyo waan godhu beeknu malee. Guyyaan itti baay'ee gadditan? Guyyaan itti baay'ee gammaddan? Gabaabsan? Guyyaan itti ani gadde guyyatti wangeela Kiristoos Yesuus dubbatiin darbu baay'ee gadda. Baay'ee Yesuus duudhaan darbu anaaf gadda guddaadha. Maaliif jaalalatu waan namaaf araaratu nama asubsiisa. Gochaa Yesuus nama asubsiisa. Kun na gaddisiisa. Isa beelaa maastersii PhD beelaa beeku barandaa bulus salphaa sitti tolaan gammadde. Naa isa gara. Gammaddan gaafa lallabdan? Innaan gammade fayyuu godhe. Biyyaa milkiyaama hojii maasharisa oolu fayyadamu. Gammachuun koomayyuu borus bara fayyuun koo ajaa'iba. Akkamittiin fayyee? Maaltu jedhame? Akkamittiin haayife? Kiristinnaan kun mul'ata malee. Kiristoosiin baruun koo mul'ata. Yoo inni namatti mul'ate malee itti mul'achuu hin ta'u. Kanaaf sababa inni masaa jaallateen itti mul'ate kanaaf fayyuun koo anaaf gammachuu daangaan qabu. Obboloota akka keessan turan immoo afaan Arabaatiin gara Kiristoositti waama'a. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Obboloota keenya warra amantaa musliimaa hordoftan keessaniif dhaamsan isiniif dhaamu. Ani amantaan jijjiirradhu hin taane jireenyaan jijjiirradha. Jireenya du'aarraa gara jireenyaa jiraataa sanitti. Yookaan jireenya waaqayyoon hin qabnerraa gara waaqayyoon qabaachuutti hin dhufe malee amantaan jijjiirradhe. Amantaan kumaatama jira. Kiristoos immoo jireenya. Jireenyi kun jireenya waaqarraa dhufe. Hundumti isaanii aalimaa kaasee hamma ijoollee hundumti isaanii oduu waa'ee almasii isaa kana gadi fageenyaan taa'anii itti yaadanii baay'ee natti tola. Sababiin isaa jireenya argachuuf jecha guyyaatti si'a 17 salaatu. Suuratul Faatihaa gaafa qara'an alhamdulillah ka bismillahir rahmanir rahim jedhanii jalqabu.
Kanaaf uduu gara irratti dhufanii baay'ee irratti tola. Uduu wal arrabsoo duutaan, wal tuffachuu duutaan jireenyi waaqaa immoo hundumaaf ta'a. Gara jireenya kanaatti dhufanii dhaamsa koo isaanii dabarsuu barbaadan. Eebbifama waaqayyo isin eebbisu dhumarratti gabaabsaati Yesuus isiniin maalidha? Yesuus anaan waan hundumaadha. Gara Yesuusin kamiin ibsita? Waan ittiin ibsamu hin qabu. Maaliif wanta hubannaaf ogummaa namaan bira hin geenye tokko ibsuun hin danda'amu. Yesuus anaaf adda. Kanaaf jecha ittiin ibsuu hin qabu. Waan hundumaati Yesuus.